Poolisiin du'a Qananii Addunyaa irratti jecha ragaalee namoota dabalataa 15 fudhachuu mana murtiitti hime. Dhimma du'a shamarree Qananii Addunyaan ilaalaa kan jiru manni murtii federaalaa jalqabaa ramaddii araadatti dhaddachi beellamaa yeroo tokkoffaaf ganama har'aa jechuun wiixata 29 galmee ilaaleera. Kutaa dhadhachaa galmi keessatti ilaalames abbaan seeraa dhadhichi osoo hin bahin dura ture maatii fi hiriyoonni miidhamtuu fi weellisichaa akkasumas miidiyaalee fi hirmaattonni biroo kan guutamee ture. Du'a shamarree Qananii Addunyaan kan shakkame kaadhimaan ishii weellisaan Andu'aalem Gosaa abukaattoo isaa waliin mana murtiitti dhiyaateera. Dhimmicha qorachaa kan jiru poolisiin Finfinnee hojiilee guyyoota beellamaa darban keessatti hojjete abbaa seeratiif kan ibse yommuu ta'u, yeroo beellamaa kennameef keessatti jecha ragoolee namoota 15 dabalataan walitti qabu himeera. Waliigalattis lakkoofsi ragaalee namoota jecha irraa fuudhee 29 ta'uu poolisiin mana murtiitti beeksiseera. Gama biraatiin ammoo dhaabbilee fayyaa miidhamtuun kanaan dura itti yaalamaa turte ragaalee sanadaa waliin walitti qabuun himuudhaan ragaaleen kunneen irratti jecha xiinxala ogeeyyii fayyaa walitti qabuuf akkasumas ragaalee sanadaa fi kan namoota biroo walitti qabuuf guyyoota beellamaa dabalataan akka kennamuuf gaafateera. Kana malees bu'aa qorannoo afa lafaa akkasumas bilbila miidhamtuu fi shakkamaa irratti taasifamu waan hin qaqqabneef bu'aa qorannoo kunneen hanga argatutti guyyoonni dabalataa akka kennamuuf gaafateera. Abukaattoon Andu'aalem Gosaa yaada poolisii mormeera. Abukaattuu weellisaa Andu'aalem Gosaa poolisii sababoota kanaan dura beellama yeroo itti gaafatameef ammallee guyyoota dabalataa gaafachaa jira jechuun iyyatanii. Kana malees qorannoo reeffaa taasifameen miidhamtuun osoo lubbuun jirtuu gamoo irraa kuftee du'uu ishii agarsiisa malee ajjeefamtee qamoo irraa darbatamuu ishii wanta agarsiisu hin jiru jedhe. Jecha sababni maamilli isaanii hidhaa taa'ee itti qoramuuf akka hin jirre dubbatanii. Barreeffamni yaadannoo guyyuu miidhamtuun barreessitee argamu kan himan abukaattoo weellisaa Andu'aalem miidhamtuun lubbuu ishii balleessuuf akka jettu ergaa maatii weellisichaa akkasumas hiriyoota ishiif barreessiteen himteerti jedha. Dabalataan maamilli isaanii mirgi wabii eeggamee fi yoo ba'e ragaalee dhaabbilee akka poolisii federaalaa fi tajaajila odeeffannoo fi tika biyyaalessaa jiran balleessuuf dandeettii waan hin qabneef mirgi wabii akka eeggamuuf gaafataniiru. Gama biraatiin ammoo namoota fi miidiyaalee oduu sobaa tamsaasan jedhan kan komatan abukaattoo shakkamaan qaamoleen kunneen wantoota dhadhacha irratti hin dubbatamne gabaasaniiru jedhani. Kunis odeeffannoo weellisichi mirgi wabii eeggamee fi koonsartii muuziqaa yaadhiyeessu jedhu akka ta'e himaniiru. Manni murtichaas odeeffannoon kun falmii dhadhachaa irratti kan hin dubbatamne ta'uu akka mirkaneessuuf gaafataniiru. Manni murtichaattis gama isaaniitiin miidiyaalee falmii bitaa fi mirgaa bifa madaalawaa ta'een gabaasuun alkallattiin odeeffannoo sobaa fi madaalawaa hin taane tamsaasuurraa akka of qusatan akeekkachiisaniiru. Dhumarrattis manni murtii ilaaluudhaan beellama borutti akka qabate himameera. Du'a jaalallee isaanii shamarree Qananii Addunyaan shakkamee to'annoo seeraa jala kan jiru artiist Andu'aalem Gosaa har'a eebela 7 2023 yeroo sadaffaa fi kan mana murtiitti dhiyaate. Shakkamaan Andu'aalem Gosaa har'a ganama abukaattoo isaanii waliin mana murtii federaalaa dhadhacha ramaddii araddaatti yeroo dhiyaatu poolisiin guyyaa qorannaa 12 dhadhacha kanaan dura kennameef keessatti ragaalee sassaabeen mana murtiif dhiyeesseera. Artiist Andu'aalem Gosaa du'a Qananii Addunyaan shakkamee erga to'atamee booda kanaan dura yeroo lamaaf biteetota 13 fi biteetota 26 bara 2025 mana murtiitti dhiyaachuun ni yaadatama. Oolmaa dhadhachaa irraa ooleen poolisiin guyyoota qorannoo dabalataa kennameef keessatti dhimma kanarratti ragaa namoota dabalataa 15 waliigalatti namoota 28 waliin qabuun beeksiseera. Akkasumas mana jireenyaa Qananii Addunyaatti qorannoo jibbaa lafarraa hafamuu irratti taasifame dabalatee saamuda adda addaa fudhachuun qorannoo fooreensikiitii fi poolisii federaalaaf ergamuuf bu'aa qorannoo kanaan argamu garuu haga ammaatti akka isaan qaqqabneef seera. Dabalataan bilbila harkaa miidhamtuu fi shakkamaa irratti qorannoon akka gaggeeffamu waajjirri odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa ergameen bu'aa qorannoo kanaan ergama akka jiru mana murtiif ibseera. Ragaaleen osoo hin sassaabamiin hafan kunneen bu'aa qorannoo reeffa shamarree Qananii beellama kanaan dura tureen irratti dhiyeesse waliin galtee dabalataan naaf
ta'uu qaba kan jedhe poolisiin ragaalee sassaabamuu qaban dabalataan argachuu fi guyyaa qorannoo dabalataa gaafateera. Qorannoo reeffaa shamarree Qananii Addunyaa irratti taasifame miidhamtuun olka'iinsa irraa kuftee lubbuun darbuu akeekuun poolisiin beellama darbe irratti eeree ture. Ta'us bu'aan qorannoo reeffaa kanarratti ogeessota fayyaa irratti ibsa dabalataa gaafatee deebii eegaa akka jiru ibsuun ni yaadatama. Haa ta'u malee poolisiin dhaddacha irraa irratti ogeessota fayyaa ragaalee kanneen harkaa qaban muraasni biyya keessa akka hin jirree fi isaan quunnamuudhaaf tooftaalee garaagaraa fayyadamaa jiraachuu ibsuun hanga isaan irraa galtee argatutti guyyaa qorannoo dabalataa 14 gaafateera. Gama biraatiin abukaattoon Andu'aalem Gosaa poolisiin ammas sababoota wal fakkaataa dhiyeessuun guyyoota qorannoo dabalataa gaafachuu isaa fudhatama hin qabu. Shakkamaan mirgi wabii fi eegamuu akka qabu jechuun falmeera. Abukaattoon shakkamaan yaadannoo shamarree Qananii Addunyaa harkaa qabaachuu eeruun achi irratti Qananii yeroo of ajjeesuuf qoricha itti dabaluun Andu'aalem Gosaa du'a Qananii irratti harka qabaachuu isaa kan agarsiisu ragaaleen namaa fi sanadoota ragaa qorannoo akka hin jirre eeruun kunis qulqullummaa isaa kan mirkaneessu waan ta'eef shakkamaan mirga wabii isaa eegamee fi gadda jaalallee isaa mana isaatti galee akka baafatu gaafateera. Kana malees miidiyaaleen garaagaraa keessumaa miidiyaaleen yuutuubii irratti hundeeffama Itiyoo Fooramii dhaddacha darbee irratti akka waan shakkamaan Andu'aalem Gosaa ayyaana Faasikaa dhufuuf koonsartii waan qabuuf mirgi wabii gaafatamee fi godhanii gabaasa dhiyeessuun duula maqaballeessii maatii Qananii fi hawaasni isaa jaalatu garaa akka itti jabaatu yaadamee ta'uu eeruun manni murtii dhimma kana akka ilaaluuf dhiyeesseera. Manni murtiis gama isaatiin falmii gama lamaan erga dhaggeeffatee booda bu'aa qorannoo poolisiin dhiyeesse fi gaaffilee gama lachuun dhiyaateen qoratee murtee laachuu fi boru eebala 8/2025 ganama sa'aatii 3 irratti beellamateera. Sirna awwaalcha ishii irratti akka ibsame taanaan Qananiin umurii ishii 25tti boqotte. Aanaa Daroo Lamuu magaalaa Miiccaataatti kan dhalatte Qananiin ijoollummaa irraa eegalee barumsaan cimtuu ta'uu ishii seenaa ishiitti irraa himameera. Barnoota sadarkaa lammaffaan qabxii olaanaan xumurtee Yuunivarsiitii Arbaa Miinciitti muummee Haayidrooliik Waatar Injinariingiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011 eebbifamte. Achiinis Biiroo Bishaanii fi Enerjii Oromiyaa hojjechuun ibsameera. Ergasii garuu moodeela akkasumas beeksisa bohaartii garaagaraa keessatti hirmaachuun beekamti. Keessumaa miidiyaa hawaasummaa irratti uffata aadaa Oromoo miidhagee mul'atti. Erga duun ishii dhaga'amee booda namoonni miidiyaa hawaasummaa gubbaa suuraa ishii qooduun gadda isaanii ibsachaa akka turantu himama. Akkaataa du'a ishii poolisiin qoratee waan argate uummataa fi akka ifa godhu fa'aa deddeebi'anii gaafatu.